galfata jaartisaat jaartummaa rabaatee jirti bara. jaartummaa rabaatee jirti. Duuba tamma mana galfatee jaartii mana galfate sun maali? Taati jaartummaa rabaatee tuttummaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan nuti isiniin jecha ono arralee dhufeetiin jira. Anaa fi ummoinaan illee dhufna jira. Ana raaga isinillee egaa akkuma agartee viidiyoo gadhiisaa turretti yaada garaagaraa kaaftanii turtan. Isinillee yaada gartee adda addaa kaasuudhaaf gartee isinillee woomuu isinitti gama kaaftanii maali? Namni tokko woomuu isa keessa jiru dubbata malee waan gartee isa keessa hin jirre hin dubbatu jechuudha. Ilmi namaa tokko maaliif waan gartee isaa dhufe takka dubbata waan gartee jechuudha. Sitti tole dubbatuuf mirga qabda namni kamuu jechuudha. Kanarraa isinillee baga nagaan nuyi isinillee dhufnee jirra gama keessanii kanarraa murtan abdii qabna. Kanarraa waan dura geenyellee egaa asumaan wajjin gartee dhagahuu dandeessan jechuun abdii qaba. Dhaamsa qabdu itti raammaddu gaafnota Oromooti. Bagan waan nuyi dandeenya sun. Nuyi ganii kanarraa immoo komantii jalatti illee baay'ee takka gartee anillee waa hedduu naan jaani jira. Isaan san gartee komantii jalatti waan isaan naan jaan san anillee ol bee ibsu amma hin barbaanne atillee agarte jeetiin qaba. Isaanillee akkasumatti arganii. Isaan wanni isaan argan yaadtee viidiyoo nuti naaf yaadde deengadda waa yaada hedduu komii hedduu kaasanii turanii komii kanarraa anillee narra sanumaan gaafii si gaafadhe jeetiin dhufe gaafii san akkanaaf deebiiftu abdiin qaba. Yoo naaf deebisuu baattees ta'e garuu ijuma isaanii duratti waan jiru hunda sitti muraan jaan gama kiyyaa. Maal jechuudha moo kana jechuudha? Maal jechuudha? Maal jechuudha nama argina? Ijuma isaanii duratti si mura. Egaa gama isaanii dubne isaanuma duratti waan jiru hunda sitti muree hordoftoota keenya maaliif numaaf miidiyaan akkuma agartanitti nutilleen akkasumatti agarree kanarraa immoo siin galchaa jeeni akkuma gartan kun viidiyoolee yookaan karaa deemanillee waraabanii isaaf eeguudhaan akka gartee galchuuf jechuudha. Kan isaanillee asumaanuu viidiyoo isaan eegamanatti galanillee gadhiisanillee agarree. Hayyee kanarraa dhaamsa maaliiti dhaamuu dhufe qilleen yookaan maal dubbatu dhufe qilleen jechuun keessanis akkuma itti fufatti jira. Kanarraa wanni naannarra dubbatu deemu ummoo inaanirraa hin komii qaba. Akkuma an gartee komii isirraa qabu akkuma gartee an komii irraa qabutti isinillee komii irraa qabdan jeetiin abdii qabu. Kanarraa immoo waan gartee nama tokko eega balleessa badii isaa itti muran. Kanarraa isin jechuudha ummoinaan feerudaan akkuma isinillee beektan amma dura isinillee waan naan jettanii beektan ummoinaan feeruda arafaat akkanatti itti roodisuu ture. Kanarraa tanaaf deemtee isin mana yaada jiru gaafan gartee arfee wajjin deemu ture kanneen anillee mana gartee isii bira deemee viidiyoo san isin waraabee gadhiisee ture. Akkana halkan gartee ableen gubbara dhaabbataa isitti roolisi sababa kanaati isin gartee manaa baatee yaada jiru. Ammoo feeruzaan arafaat gartee waa'ee sanii hunda kunoo akkuma agartan nagahaan walitti fayyanii manatti gartee mana isiitti galtee jirti feeruzaan. Kanarraa ammoo ummoinaan kana hunda gartee isaan arafee waan akkanaatti godhuu ture yaada jiru kaafte. Ammoo feeruzaanoo feeruzaa fi arafaat kunoo nagaa walitti galanii mana isaanii jedhan. Ati har'aan tan ammoo gartee akkaan itti nama keessallee gabbee bobbee galullee naqutte akkaan itti gartee nama kana wajjin illee gartee jiraadhu naqutte jechuudha. Ati kana hunda jechuudha ifumaaf gartee hamtuu taate illee eega manatti gartee akkuma beekaman akkuma agartan yaada gartee waan gartee ummoinaan jiru haasofte sanillee dubbattee hin jirtu. Manguddichillee gartee kan gartee feeruzaa manatti galchee isin amma wal jabeeffatu qabdan jeeni jira. Mee ati amma arra akkamitti gabbaatee isiisanii wajjin illee gartee dubbatuuf ta'e yookaan akkamitti isiisan wajjin uumee isiisan bira deetee ati akka nama tokkootti mee xiqqaattee olii nallee xiqqeessitee anallee jechuudha. Maal jechuudha? Kana hunda na goote. Kana jechuun maali? Maal jechuudha? Kana jechuun naangallee baran. Naangallee. Naangallee. Namni wanni waan kana hunda bidesi. Namni waan kana hunda bidesi. Sababa keetii asirratti na arrabsu jira. Na dhageessa. Kanarraa immoo sababa keetii kana hunda na arrabsanii
atillee gartee ifarrabsitee nallee arrabsite hallee sillee harrabsanii kanarra wanni kun waan akkanaa jira hin jiru na biraan na dhageessa naaf itti hojii jireenyi qiyyaa fi hin jiru Akka jechuun maal jechuun boo? akkana jechuun maal jechuudha. Eega nama wanta biyya tana nama wajjin namni hojjetaa isa jira nama deemee adda adda deddeemaa dhufan qabu. Olgofan qabu. Eega tarmaa Duuba amee isaan san duraa wajjiteenyee wajjin gartee nyaannee dhuyna ni beekta waan gartee. Ati waan singarii ni jira jireenya biyya tanaa bar waan adda si baafne. Jireenyi Ati maal duuba jireenya adda si baasee ba? isiin sun hayyee yoo ni fi wanni kun jiraatteessi sii tana yookaan teetumaaf hamtuu taate yookaan ifumaaf hamtuu nu goote malee ati kun wanni kun Ana ramtuun jamu haata waan biraan nu qabaatan malee wanni kun hamtuun jamu bara. hamtuun jaamu. Eega wanni kun akkam hamtuu jaamaati wanni kun. Badii takka nama muruun hamtuu jaama. Hamtuu jaamaa. Duuba ati namni ol baatee keessa nama arrabsitee isaan dubbisuu dandeenya. Isaan moo ni dubbisaree dhaqee. Dhaqee ni dubbisa. Egaa badii isaanii dantaa balleessanii boo balleessanii boo maal taate? Mee duba jii. Meeti laala afaan dubbattuu nu qabdu nu dhageeffadhu. Dubbillee naafaan hin bubbutin. Hayyee haasa'iftadhu asirraa haasa'e. Sirraa huse. Eega. Kanarraa ammantana hayyee isin feeridaan galte feeridaan tun eegi galte kun amma kun hanga muduraallee wanni jira hundi garuu amma dhumatti isaanillee walitti fayyani arafaatillee rabbi alhamdulillah nagaa manasatti isaan walitti fayyani ati waan gartee mudura jettisan hanga lafa naa keessu naaf jireenya qiyyaa fi hin jiru beekadhu. Ni jirti wanni jira. Ni jirti. Kaameeraa kana duratti waan jiraasan naa yoo naa himti qof. Ni jirti. Kanina nama. Ni jirti. Ni jirti. Maaltu jiratu? Woomaa siima sanii jira. Ammaa sirra deebi'ee lamata siima. Waan biraa takka sirraan barbaada. Akkam. Kaameeraa duratti waan akkanaati jira. Feerisaan sun dubbannee ati waan akkanaati jira jii amman tana naaf himi achi boodanillee nagahan. Dubbattee jirtu moo duraan garee akkasiin dubbatte? Akkasiin dubbatte. Arafaat biratti galte. Manatti galte. Maan dubbatin? Waan dhiifteef waan manaa na baase tanaa waan akkanaati jira jettee maan dubbatin? Waan itti amma dura dubbatu turte san maan dubbatin isin? Beekaa dhiifte. Beekaa dhiifte. Akkamiin beekaa dhiisuu danda'a? Lakkiin irraanfatoo dubbiin heddummaatteeti irraanfatanii manguddicha daddabanii manguddichaa hin daddabsinu jedhanii dhiisanii maal taasisa? Hin daddabsinu jedhanii dhiisanii. Eega. Ati duuba arraas boruus gabbeeti arafaat akkanaa feerusaan akkanaa takka qofa takka sirraan dhageenan. Ammoo. Awwa maaltu nama jawaa isaanii dandaa'anii wallolani waa wallolani hin dubbadanii wallola isaanii. Wallola isaaniiti. Eega. Wallola isaanii waa'ee wallola isaanii wanni si galchi hin jirtu bara. Waa hin dagin. Oromoo namni Oromoo sirra tolchooti. Waan biraa innaa walitti qabaachuu waan bara manta lala wanni sirraa barbaadu. Kilmaata yoo sanin ta'e lammaan sirraa barbaadu. Sanichi waan biraa yaadda biita akka sirraan barbaadu. Dubbii isaaniitu sammuu na tuutee jirti hafu. Sammuu na tuutee jirti. Wallahi sammuu na tuutee jirti. Maaltu sammuu tuutee? Dubbii isaanii kanaa sammuu na tuqee dubbii isaanii kanaa achi harkanii jiru osoo yaadu. Osoo yaaduuti. Maaltu si naqee duraan? Waan duraan maaliif dubbate waan akkanaa ta'e rafee waan akkanaa godhate amma waan amma duraa jechuun turte sana amma hime asitti. Isinis mana galteemi arafaatii mana galeemi. Jirti wanni sun nuu jirti. Himee siin jiru ba? Rooroo inni roobisee mana baasee ni jirta. Rooroo. Rooroo malee waan biraa. Rooroo lafa. Rooroodha. Wanni biraa tamaanii eegaa isaatti ta'e jireenya olaasisee deemte. Yaa warreen tana dhageessa. Garuu immoo yoonii fi waan kana waa yoonii fi dubbii tana himuu baate naaf yoo wajjin jiraannu akkasitti qabadhu. Maaliif wajjin jiraannu? Maaliif wajjin jiraannu? Amma isiin arrame kama nagal. Achi laal gaafa isiin waan akkanaati jettee himte. Gaafa san qofa yoo isiin najaa baate. Yoommoo isiin galtee wanni kun ati takka ati himtee takka feerisaan himtee yoo himuu baatte naaf yoo wajjin jiraannu beekadhu. Sababa keetiin ati. Anaa sokkutuu dhaga'ee mataa boo. Dhaga'ee mataa. Sokkutuu mataa malee maal taatisa? Adda baafadhu dubbadhu haa maal taate? Wanni amma ture dubbatu turte sun maal? Ammoo dubbadheere. Heerumii kan jechuun turte sun maal? Heerumii wanni ni geeffa roorrifamtee maraa baate haa roorroositti hin argine. Ana roorroositti argatte maal tura dubbise? Eedu galte jaarsi walitti tolee galee maaliif hin dubbate? Hamtuun taganaadha. Hamtuun ta'a. Eega. Ati bar duraanuu hamtuu taate akkamtu taateef hin beektu? Ammoo hamtuun taane. Hamtuun taane. Karaa rabbiitti hamtuun taane karaa isaaniitti warra hamtuu ta'ellee. Hin taane egaa waan jiraatiin dubbadde akka jiru tokkoo dubbatte ilma namaa biratti akka salphattu ni beekta.
ربي بلاتي مو يركض عنده ergata إيه ati bara na dhageessa أتبنى نعمل تجربته na dhageeffadhu نعمل na تجربته dhageessi joona sin joona آه kabajaa ilma namaa biratti isin qabdu rabbi biratti isin qabdu أكم جت له كذا ati moo آه ati sababa keetiin آه silaa nama meeqaatutu wal fixee addaan ba'e silaa akka ati jechuu turte saniin arafaat jala diimaa jala deemee ila hangaarra jala deemee feerisaa manatti hin galfatu ما يقدر akka ati jechuu turte saniin ما قدر فتاوري ما قدر maa gal بيخاف ما قدر ما درا جاتي لا قدر beekaati ookay nurraati ما نقدر kay nurraati beekaa galfatu jechuun bultiin dinqoosaadhaate akka ati mataa gaditti أكم أكم beekaa jette خلاص eegee beekaa taate annaa fi atuulii wajji jireenya kiyyaa fi kee hin jiruuti anis beekaatiin laan arraan booda asis sin argina إيش mana kanas sin argina ما نخم eeje ما نخم من نراك miyyoo tiyyaa naadii asin naadiifteeti gara rabbiin si baase baate يجوا تيرا waan biraa eega beekaa taateeti sin asis sin argine sin jeeban waan takka eeganiif hin himne eega hin himne ulii naafeetii تنا ما نرد عبتين لو تبغى تبغى خدي فجأة haa facaatu أكم فجأة سبب ati moo yoonii fi kan arras suma sobeetiin borus suma sobaan an jettaa dubbate ما في سو بعندي هذا زي مجرى ما تعرف تسقط باي مدرو tasgabbaa'e إيه قاعد تسقط باي ما tasgabbaa'e ati nan tasgabbeessitu bara ما جي شو جرتا ما جي شو جرتا bara ana afaan maqeetti ما wallaahi جي شو جرتا على ما رجعت أنا قافت وقدر ما يقولون لك خدهم وين قاعد كان مي برا waan dhugaati إيه قاعد ayyee waan dhugaa sana manaa beeyye wanni dhugaani jirti gaa'ee meera deebi'ee ni mugaa'e amma tagaliisa galte eega galte intalti nama haaddee galte intala nama haaddee galte gana harkaa isiitis hin fala argaa ishiitis hin falu bireetiin jiru harkaa isiitis hin fala intala gartee waan namni jee murtiin guunne murtii osoon guutiin karaa raadhaitee karaa raa galte gartee maalittiin isii beeka hodee maalittiin si beeka eega ati uumattu jira malee yoo namni kana kasi godhu taates simoon nimsiisuu ta'a akkanas hin dhiisu yoommoo waan kana himuu baatte nanumaa kana godha boo yoo waan kana himuu baatte wanni jiraan jirtu sinjeeroo risee gurbaa manarraa baase amma olii galee akkamitti dubbanamee ol baane isaanii olii galee waa'ee wanta dubbanna amma waa'ee isaan duri irra gollolan awwala duraa irraa kaafnee dubbanna manguddichi dubbate manguddichi osoo kana ilaalte dubbate fiidiyoo ilaalte jirta manguddichi na dhageessa bar waa'ee kanaa bar isa wanni galcheen jirtu maaliif hin arafaa dibiisii qofa waan irratti walee aaran addaan bareeti manatti galche rooroo isii bareen galtu rooroo isii lubbuu isii sanurraa masuula ta'e galchi manni kam galchisa inni irraa masuula ta'eeti eega bar na dhageessa isa san bari isiin sani yoo masuulummaa irraa fudhatee yaaqi masuulummaa na raadhiisin si irraa jira fudhatee galee malee na raadhiis gurbaa fi innillee harka ol keessaa qaban akkatti waan saddeeta na dhageessa isiin tuni yoo irra waan fedhe jechaa turtees jaarsisii araarfatu dandeessi ati kamitti ulii gaddeebitee ati na wajjin teessee viidiyoo sobee galfachuu deema sobee galfatee tiraa dala guddee waan seenatti dhugaa seen eega maataati atarrallee musee laalu maataati boo ayyee asoo keewlees boodan barbaattu ittiin irraa dhiisi kanarraa immoo wanni kaameeraas kaa'e waan ati gartee jechuu turte san sirraa baasuu fi anulii sirraayis baasuu hin wanni sun barbaadu hin jiru jechi jirtaati ni jirtii bara hin jirtuun hin jirtu ifaa ifatti hin beeku ni jirtii mi hayyee san ni jirti yoonii fi gartee ni jirti na si hime awwaaniin takka jee lama dara deebi'uu hin beeku hin beeytu hin beeku hayyee siman irraa dhiisan eega asoo kee tokko hin barbaadu leesboon akkamitti barbaadu hin barbaaduu sin jeera maaliif hin barbaadu irraa dhiisan maal asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya dhugaadha waan isin jechuu turte ni beeytanii yoonii fi gartee waan kana kaneen ani irra kaa'u taates isinillee murteessuu dandeessan kanarraa immoo feerusaa manatti galtee jette gartanii jirtan isinillee ammoo isii bira dhaqee yookaan arafaa mana arafaa dhaqee feerusaallee waan jirtu waan isin jechuu turte kaneen sababa isii arrafame kanaas sababa gartee isii arrafame haala mana kiyyaa teechaan arrafame jechuudha waan kana hunda gaafaan addaan baafadhe yoo wanni kun ka jiraatu taate naaf isii wajjin jireenya kiyyaa fi qaisii arraboodetti hin jiruun isin hin jaaroomooti jedhamayyaan namni tokko yoo dhugaa walitti hime waliin jiraatu kanarraa ulii as booda haasoo tokko isirraan barbaadu isinillee warreen koomenti adda addaa bareessitanii jettee yaada adda addaa haaftanillee warreen gartee as jalatti jechuudha kan arraba barreessisuu ni jira kan akkana killeeti jechuun jirtanillee ni jirtanii kanarraa immoo inshallah feerusaallee gartee jirti isaan gartee wanni isaa wal dhabsiise
haaluma gartee jechuudha isaan jaarsa jaartiin tokko wal lolanii eega wal lolan gartee yoo namni gartee kana hunda gartee isaan jidduutti shira kana hunda tatu ture amma immoo arfeellee nama gartee ilma dhiiraa tokko waan gartee dhufe hunda jala deemee fixatee eega fixatee booda haadha manaasaa galfatee jira. Mata Oromoo bakka jirtanii isinillee du'aa godhaa isin jaa garummoo moo'inaan walitti deebina. Kanarraa hanga walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.